ishiin sunis immoo kunis ta'eedha amma murtee rodoon ta'in dhugaadhaan laallee ama bakka geenye dubbannutti tarrii mucayyoon kun ishiinumti itti ergeettee iyyuu dhirsan eelaa fudhachuudhaaf jettee shakkamte kun yoo dhuftee osoo dubbatteedha amma akka yaada siifuutti kanatti fakkaatu akka isiin masarat dhaabaa dubbachaa turte laal siifu gizee tokko wanta sitti mujechuudha masarat tokko laayivii seenaan jirtu gaafa dura laxaftee caffartee andaalamiitu akka ajjeese wayi matoo taatee dubbachaa turte jechuudha akka har'a qontan qoraxaxxee laaktee soorra taa'uu dadhabdee kalee galgala jechuudha hin beeksisa namni badii balleesse matoo akka kiyyattan harka keessaa qabdi jedhee iyyuu nama dhugaa rabbi shakkii tokko iyyuu hin qabu. No, akkasitti maannaan falmataati iyyuu rakkina qabda jechuudha namarratti mee rakkinna wayiituun qabu dhugaan ukko namni dhugaa qabuu fi namni dhugaa hin qabne hin beeksisa bara obboleetti ko namni tokko siifu wayyee faayaadhaa fi carraa kenne irra deddeebitee masiin jedhin ammaaf dhiisiin damaddamanii mucattiin kuna dhuftuu. Damaddamu miti bar masii gizee kumaatama jedha siifu masii gizee kumaatama jedha maaliifi andaalam jechaa turte isitu kanaafiyyuu har'a dammoo masii jechuun kenna ko sirriitti masii jenna maaliifi dhugaa arganii waan arginu barbaada carraa ijoolleef hin kennitu okay faayaa jiru dubbadhaa jedheera bar faayaa jiru yoon jirre manni kun mana hirribaa miti kottaa bu'aa inzilu baqara. Kenneefi jira. Maatiin qabanan nuti nu arrabsu maal taffite seefaan akkanumatti siraabu nu kedhifamu. An kanan buuse nama biraatiin obboleetti baga buute. Mubaarak itti fufi. Jiruu keenya rakkoo aarsaa goonee ilmoo keenya boochisaatti kan nuti uummataaf sagalee ta'aa jirru malee ilmoo keenya sirratti boochisaa sadaqaa kadhataan jiran. Sinii galee? Mubaarak dubbadhu. Innagaa garuu waan tokko walitti fidanii yeroo laala murteen sunis nama rakkisa. Haa ta'uuti garuu mucoon tunis dhuftee waa tokko soo dubbatte murteen sun hin danda'ama. Garuu immoo waa malee manni dhaaruu akkuma jedhan masaratis sagaleenii AIdha walitti muramee jecha qananii jedhu sana dhumarratti dabalamee waan jedhu sana hedduu naan liqinfamne ammaas immoo nagaa fi guddaa kanatti ta'u warroon dhumte amma qananiidhaaf sagalee taana jechaa turan tuni yeroo darbe immoo warroonni maaliif kaatedraalitti awwaalamtii maal jedhanii warroota gadi ba'anii lolaa turan nuti uummanni namni keenya asitti awwaalamne akkamitti qananii akkasitti awwaalamtii Finfinnee keessatti jedhanii iddoo mashiin awwaalamsaniif warroota quuqamaa turan wajjin gaafa kaanii Andu'aalam irratti duulanii antikkoo ishiinatti dhagama haqa gaafachuu fi namarratti duuluun ifin aga sabskraayibii irraa kaasa jechuutti ga'uun kuni isa duuba wanni biraan jiru waan jedhu sanillee uummanni osoo dhaabbatee namnumti haqa gaafatu kun yoo soof gaafate haqa argachuun dirqama haqni ishii yoo argame haqni Andu'aalamis hin argama jedhee yaada garuu immoo guutumaa guututti sagaleen kun kukkutamee walitti dabalamee waan jedhu sagaleen kukkutamee fi kukkutamne ni beekama. Miirris ishiin dubbachiin akkaataa itti amma kalee sanis ilaalaan ture isin jalas tureera namoota biraa jalas tureera haalumti isiin itti interpret gootee namaa himtu iyyuu fuula ishee irraa hin beekama masaratti jechuun qoratamuu qabdi bakka namnumti naannoo kana shakkame hundi isaa qaama poolisiitiin qabatamee qoratamuu qaba goddanyoonni isii warri yeroo sana wajjin turan qoratamuu qaba even fotomti kunuyyuu osoo Andu'aalamitti dhufteeti moo achi booda fotomti amma kuloo deemaa jiru kunuyyuu abiyuus taate fotoon hidhii ishii citee fuulli ishii madaa'ee maal deemu kun hundi Andu'aalam wajjin erga hariiroo jalqabaniiti moo isa dura yoo ta'e yoo maalitti beekna waan kana hunda isaa namni dhaabbatee adda baafachuu qaba malee jallisee amma namni keenya amma keessattuu Oromoon waa hundatti dagalee walii qabuun qabu dhaabbatee ilaalee suuraan kun yoom kaafame namoonni immoo suuraa kana amma TikTok irratti upload godhaa jiran kun eenyunni yookaan fira ishiis haa ta'u yookaan maatii isiis haa ta'u eessaa dhufe suuraan kun jedhanii gaafachuudha qabu yoo dura ta'e maalitti beekna waggaa 3-4 dura osoo Andu'aalamitti hin dhufin namni biraa yoo roobe maalitti beekna hiriyaa biraa dura yoo qabaatte maalitti beekna kana osoo addaan hin baafanne callisaniituma namatti duuluu fi yeroo tokko dhugaan nama miidhameeta namoota qananii dura namoota meeqatu dhumee jiran namoonni dhugaan arganne namoota sanii maaf hin dubbanne har'a mootu Andu'aalam irratti kana hunda ka'uun isayyuu keetii isaa immoo seerri qabeera miti
ganaa wabiin ba'e malee mucaan kun bilisa hidhamee gadi hin dhiifamne hordofaa jira. So kanaafuu dhaabbatanii waa hunda laaluun gamaa gamana laaluun murteessaadha osoo namarratti hin duulle. Yeroo tokko tokko wanni tokko tokko yoo baay'ate jibbiinsa fakkaata. Dhugaa barbaaduu fi jibbiinsis dammoo wajjin hin deemu waan ta'eef dhaabbatanii bakka dhugaan jiru laalanii namoonni yeroo balaa waa tokko namarra ga'u naannoo sanii ibina bakka hunduu isaanii hin qoratamu. So kanaafuu qoratamuu dirqamadha. Ishee irratti wanni isin difeendi gootanii Andu'aalam irras nuti dhoowwaan jirru. Plus ishee irras immoo masarata akkana jechaan jirru. Kanaafuu qaamni seeraa biyya jira. So qabee masaratis qorachuu qaba. Hagana egaa shagalee siin beemoo kunillee shakkii jalaa siin basu. So warroonni laalo wanna teebeekta Mubaarak wanna kaleessa gastii ishii jala turte taanaan amma fakkeenyaaf sagalee sanaas amma akka dhiiraatti meewi wanna hundumaan beeknu nuti amma fakkeenyaaf akka dubartiittis akka dhiiraattis laal sagalee sanarra deddeebi dhaggeeffadhu. Nama ati jaarsa keessirraa fudhateeni jireenya koo diigdee mana koo diigdee ani sin dhiisu jetteeti taakkeekkattamoo sirrii isaattuu ati jireenya akka jiruu ishiitti osoo hin ta'in kan dubbachaa turte haasaa ishii irratti inni akka kun jiruu namaatti aaraa jirtu sababii keetiin wanni uumamu jira ati suuraa akkasitti si kaasee indoom bilbila isaa jijjiirsistee lakkoofsa bilbilaa jijjiirsistee abbaa manaa ishiiti immoo akkamitti abbaa manaa hiyyaan hoggaadhaan dubartiin tokko fudhattu akka uumatti jechuun arrabni okay arrabni ishiin arrabsite yoo na saalfii hin qabne garuu ta'us akkamitti haala dubbii akkanaatiin dubbatte biyaansi ishiin kan dubbatteme akka dhiira biraatiif jechuun direct akka qananiidha ergame riikardii dhumti sun iyyuu sitti dubartii dhirsa nama ilaa fudhatteen daa'ima kiyya faana rakkistee daa'ima faana akkanatti rakkadhee kamoo wanna dhibee mataa himachuu dhiisteet dhibee namaaf nama walitti buusu dhiisee si gorsinaan ati diddee poostii of goote suuraa inni si kaasisan abbaan manaa kiyya akka dubartii tokko laga daariitti yookaan immoo bishooftuu geessee ishii bashannansiisee suuraa kaasee poostii sana bareen ani akkasitti sagalee ishiidhaa qabamu wannumti ishiin dubbatte keessaa madaalee wanna dhirsi bakka haatamee deebisiise iyyuu jechisu tokkichi hin jiru. Odumiyyuu haa ta'u meestii bakka dhugumayyuu jedhamee fudhatame sagaleen sun qananiidha akka ergame durayyuu ishiin doorsisaa akka turte doorsisa malee mee dhirsa ishiirraa wanna ta'e deebisisu miti. Abbaan manaa kiyya nama akkanaa miti. Abbaan manaa kiyya jettee bakka itti dubbate tokkichi hin jiru. Mataa abbaa manaa kiyyaarraa bu'e jireenya kiyyarraa bu'e jettee maquma jireenya ishii waamte hin jiru. Bakka of buusterree akka anaatti sin dhiisu jettee wanni dubbate tokko hin jiru. Wanni kun guddanna bakka guddaa siin ga'a jetteen. Kanarraa deebisiti immoo ati immoo intala akkanaa jettee sagaagalummaadhaan ishee arrabsaa turte. Kun jechuun qananiin fi ishiin best friend ta'anii wanna ta'e haasaa turanii dhiiseedhanii walii galanii ishiin dhiisuu diddee mataa ishiitiin itti fuftee jireenya kana jiraachuu jalqabnaan itti jijjiiramtee lolti fakkaatayyuu. Gootee hin jenne garuu fakkaataadhaan akka kiyyaatti. Kaleessas ishiidhaan jedhee. Kanaafini bara wanti parsantii ammana jennee wanni murteessuu dhiifnu fi shakkamtee erga ta'e ammana sagaleen ishii ba'e erga shakkamtee qaama mootummaatiin qabamtee poolisiidhaan qabamtee qoratamuun dirqamadha. Nuti sirraa difeendi gochuu qabnu jechuuf hiyyam. Kan ishiitii miti kan ishiitii waan akkasii keessa hedduu qabnu. Shakkamtee ertii namni tokko soo shakkee. Dagmoo mubee kolaalli yaadu dhugaa waaqalaali mubee wantoota baay'ee amantee jechuun sagaleen dhumarratti jijjiiram kutamee osoo dhufee akkuma nama kamiitiyyuu indee sagaleen kun jennee bakka itti naannu jiru. Mubee dhagayemeessi sagalee sanarra deebiti. Maqaa ishii waamteet sagaleen ittiin xumurte sun editingii namnumti hin baafne raatu wayii nu seete immoo bakkuma itti muramu hundumaa arraba san hundumaa amantee arrabti sun iyyuu masaanuudhaan wanna ergamuu miti. Direct mucayyuu malaallata deebistee immoo dhumarratti maqaa shoggaa wantu sana sagaleen bakka itti jijjiiramu kamoo editing kan itti godhamu tokkichi hin jiru jedhee yaadamu be. Deebisitii immoo Andu'aalam irratti keessa dhabeeta amma yeroo emotion isheen keessa dhaabbattee yeroo sana haasaa turte akka nama abbaan manaa ishee jalaa chiit godhullee hin fakkaatu. Waa tokko walitti fiddee gaafa laaltu. Abadan wanni dhimma mataa ishiiyyuu fakkaatu mubee siin jenne ettemme odoo siin jedhe jireenya kiyya keessa bahi siin jedhe odoo etteeni ani yookee jireenya kiyya jedha. Kunimee siin jenne aan deddeemiti jette. Siin jenne sitti himnaan si gursinaan deddeemiti jette. Dhimma masarat kana nuti kana sana jennee garuu immoo parsantiin caalu isheen shakkamteerti waan ta'eef qaamni seeraa ittuma dhiyaateema qorateema waan isii kana waa tokko irra geessu qaba malee uummanni amma saayidii qabatee amma tokko namni tokko
yeroo sherra defend godhanii yeroo sherra achi dhiibanii Andu'aalamitti immoo as dhiiban Andu'aalam ta'uu maaliin beekudha baraman anumti suuraan kun ikko anamma nan laala kan isa dura yoo ta'e maaltu beekadha yeroo Andu'aalam irra caala moo keezii kana warri beekame maatiin siriyoon isaas immoo ragaa ba'aa jiru jechuun kan saamaadhaaf salphatanii eega dhangala'ee irratti gadi ba'anii ragaa hamba'an maafi homaas ta'u immoo maatii cabsuun barbaadan haala lama jechuudha. Okay isa yoo deebisidheen gadduma kana iyyuu waan jedhanii mucayyoome namoonni baay'een ishee ajjeesuudhaaf dhiira kanaan dura wajjin turte ishee reebuu danda'an beekamu namichi massaaraadhaan ishee rukutee waaqayyo ishee oolche wayii jireedhaan bargixin hundi kennayyuu hin beekna jechuudha gaafa isiin duute intalli duute jaalala malee sirbuu fi isaanii baay'ee ka beektu taate dubbachaa turte. Kana dammoo irra dibaa barcumarraa walii kaan malee dhugaarra waliin kaanii jedha Oromoon. Na ka lammaffaa irratti kaba'ee jechuudha. Maqaa isii gizee takkaayyuu miti gizee 2-3 waamteetti. Kanaafiyyuu wanti irra dibaa deemnu tokkollee hin jiru jechuudha. Harka matoo harka keessaa qabdi. Wanta kana keessa waan beektuuf ijji gamnaa dura boottii jedha Oromoon. Kanaaf dura iyyaa turtee amma harkaa ba'ee jennaan waan qabdee dhiistu wallaaltee nama biraatti dabalatti. Intalli kun gaafa maqaan isii yoo Qananii ta'e eeyyen akkas jenna. Kanaafiyyuu wanti irra dibamu tokkollee hin jiru jechuudha. Maqaa isii waamtee tokko gizee tokko miti gizee 2-3 waamteetti. Falmattuu dhibbaaf dhibbatti nama takka irra dubbii damaddamuu hin dandeenyu. Amma ililliin dhuftee waan kana hifa baastutti amma viidiyoon jira siifu qoy dhaggeeffadhu amma maqaan ishimaa inni seerri sagalee sana fuudhee sagaleen kun eediitiidhama dhugaadha jedhutti lakkii kun lakkii masarat miti jennee dhibbaaf dhibbatti irra kaa'uun qabnu nuti amma haqa barbaadaa jirra malee kuni masarati jedhaan jiru nuti. Masarati kan iseen dubbatte Oromoo isheetiis gabbaate ani nama beekuuf osoo hin taane maa obboleessa kun ta'e maa ilma kiyya xiqqaa kanan ta'in ani dhimma hin qabu dhugaa irratti dubbadha. Masarati kan isiin jettus kan isiin kakataa jirtus ani ijoolleen ishee wajjin jiranus hiriyoonnis namni gurguddaan na dubbise jira. Lakki walitti bu'iinsa ilillii waliiniiti sagaleen kuni hanga seera bira wal geessuu ga'anii jiru. Bakka Qananii jedhan sana idiititti godhanii amma sa'aatii ammaa kana keessatti namaaf namayyuu namni waliin bushee waliin sagaagalchiisa miidiyaadhaan aappiidhaan hin danda'ama jedhani jechuudha. Kanaafuu wanta kana yaada keessan kennachuu mirga keessani garuu dhibbaaf dhibbatti masaratiidha.